Wahi hiriyaa sobduu nama jala garagartee abbaa warraa nama jala haatti. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kootii obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii isiniin jedhame laayik sheer godhaa waan ajaa'ibaa tokko obboleettii keenya tokko irraa barattu dhugaa rabbi. Sagalee ishii isiniifan maxxansa. Laayikii godhaan siniin jedha. Wayne eebanne ijoollee shamarranii adaraa keessan of eeggadhaa. Ijoollee maalaan dhirsa namaa hatan. Giddumaan dhirsa namaa hateen namni dhirsa ofii godhata maal jechuudha ijoollee kunam. Mee sagalee ishii tokko baay'ee sin dhaggeeffachiisa daqiiqaa 3dha kanan naa waraabdee jechaadha. Micoon kun Itoophiyaa keenyadha. Inna abbaa warra kaadhimaa kan qabdu kaadhimaa ishii hiriyaa shamarranii biyya Arabaa keessa jirtuun gaafa ishii wal barsiistu achi booda lakkoofsa bilbilaa kenniteef wal baraamina janaame jettee waaratteet kenna. Yeroo baay'ee siniinan jedha bar ijoollee keenya naa janajjani naa dubbisettanii kaadhimaa keessan jaalallee keessan shamarran akka barbaadaniyyuu jaallattan yoo ta'e lakkoofsa bilbila keessaniitti kennina sirraa fudhattee godaan xiqqoo micayyoo kana amma baadoo gashitee jirti obboleettiin kona dhaggeeffatti. Harka duwwaa gashitee jechaadha itti qoosan ture keessanii yoo jechaadha maamitiin argatta hidheeniin ture garuu isheen erga dhiistee turte ani kana hin jedhu dursitee immoo maa kaattee dura sagaltee tooyittee rumtiin jedha bara micaa'oon tun otoo ishiin quba hin qabaatiin keessa lakkoofsa ofumaaf kennite dura micaa'oo kana gooddanyaa ishii kana beeku. Keessattuu obboloonni keenya laa fuula obboleettiin kun obboleettii keenya kiristaa islaamati. Innaa ishii sun kaammoo fuula ishee argisiiftee maal jettee of jaalachiifte natti fakkaate. Innaa akkasitti harka duwwaa jalaa galasiin jedha jaarsa ishiirraa fudhatan miskiina garaana nyaatte dhugaa rabbi. Mee viidiyoo isaa dhaggeeffadhaa akka ishiin garaa siin nyaattu. Garuu barumsa guddaa isiniif ta'a. Eenyumaa yoo ta'e kaadhimaa keessan haa ta'u jaalallee keessan haa ta'u hiriyaan kee haa ta'u hiriyaan kan kee kanuma keeti malee kan gooddanyaa kee shamarranii miti. Maal gocha wal barsiisuudhaaf lakkoofsa kennitee naa janajjanettaa maal godhettee naa janajjettaa naa fattashe jettee nan qorattee dhaqxee sirii isaatuu dhabde harka duwwaatti hafta jechaadha. Otoo isa qoruu kaattuu sirii isaatuu dhabda sinin jedha. Keessattuu warri wal jaalattan immoo hin miidhamtu sinin jedha. Sababiin isaa gaafa bakka ishoo adda baatan baay'ee rakkoodha jechaadha. Kaadhimadha kun immoo kaadhimni akkanumaan dhuftee karaa deemtu gizee ishirraa fudhattee deemtu baay'ee tokko sitti dhaga'ama si boochisaa sammuullee kan dhaban baay'eetu jira jaalala jechaadha. Wanti jaalala keessaan argamne immoo hin jiru. Akkasiin jedha gara viidiyoo isaatti goosin dabarseen jira viidiyoo isaa dhaggeeffadhaa amma dhumaatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiibti akkam jirta nagaa keetii nagaadha alhamdulillah. Abiibti yeroo baay'ee isin hordofaa ture yuutuubii kee lakkoofsa kee qabadhee dhufee waan baay'ee tokko hiriyoota goyoomayyuu kan hiriyaa ofii hiriyaa shamarraa ofiitiin yeroo ittiin beektamitiire jechaadha. Anillee miidhama akkasiin qabad ture kanaafan dhufe siin jedha sagalee si waraabaa jira. Mee gara yuutuubii kee kana ittillee poostii godhimee siin jedha bareedduutiya. Ani hiriyaa shamarree tokkoon baafadhe beektaa biyya ormaa keessatti egaa biyya ormaa keessatti baafadheen biyyaan garagareedha mucayyoon tuni. Na wajjiniin haasaa turre gaaf tokko hiriyaan qabaanii kaadhimaa jechaadha. Kaadhima koo lakkoofsa kaadhima kiyyaa kananii laanumee janajjanii laali jedheen itti kenne beektaa beekti. Achitti kennee warradhee waan ishiin nagoote jechaadha. Gaafa itti kennu ishiin koo waan inni si barreesse immoo akkana barreessinaa ergi jedheeni yeroo itti kennu baay'een jaalladha ture hiriyaa kee kana wallaahi baay'een jaalladha. Saniin booda mucayyoon kun edaa ofii ishiitii barreessite kan barreessite warrattee ishee naagooti waan gaarii gaaf kaanitti mucaan kun gaafa ishee wajjin haasa'uu qabu natti jijjiiramuu qabe. Abiibti tiyya hani dafeen galaa jettee kanan
achumarraan galinaan jedhe turinaan jedhe otumaan kana jedhu isheen koo na dursite otoo nani quban qabaanne galtee warratteetu mucaasa wajjin edaa isaa walitti dhufeenya godhatanii inna kaadhima waraqaa ergatee maatii kootiis na eeggachaa otoo jiruutii beektaanis bakka kaadhima kooti jedhee otoo na eeggachaa jiru hiriyaan koo kan dubbisiisnan hiriyaan koo akkasittiin gaaf kaanitti janajjantee wal janajjananii isaan keessaa wallahi rabbiin na arga obboleettii tiyya achii booda innarraa fudhatte jechaadha. Kaadhima kiyya sana akkasitti narraa fudhatte obboleettii tiyya. Wantoota akkanaa kanatu jira obboloonni keenya keessattuu biyya harabaa keessa jirtan kaadhima qabdan abbaa manaa jaalallee qabdan hiriyoota shamarraniiti wallahi ittiin kennina lakkoofsa keessan. Itti kennitaniitu hin dubbisiisina sababiin isaa shamarran jechaan tokko hunda osoo hin taane bultii keessanallee indi warra dhala qabdanirre ana waan baay'ee narra ga'e tokko rabbiin na arga rabbiittan kadhadha wanta baay'ee narra ga'e jechaadha. Mucayyoon kun akkasitti irraa adda na baasta wallahi alanii akkasitti himu kana miti waan baay'ee nama gaddisiisu. Kanaaf hiriyoonni kee baay'ee isaanii akka irraa of eeggatan keessattuu ijoollee shamarranii gubbaarraa akka isaan of eeggatan itti naa himessin jedha. Bareedduu tiyya baay'ee galatoomi sagalee koo sirra hin dheeressu ulfaadhu siin jechuun barbaada waan baay'eedha waan baay'ee irraa haasa'uu hin barbaadu akkasitti akkasina gootee na dura galtee waan ratteetu wajjiniin gaa'ela godhattee jechaadha. Gaaf kaanitti mucaan hunda dubbisuu dide maaliif jennaa waraqata koonaa gashaa jedhanii waraqata maatirraa fudhate biyyi isaanii garuu gargarii anaan mucaan hunda xiqqoonatti siqa malee akkasittiin kisaaratti galeessiin jedha obboleettii xiyyaachumaanan dhiisessiin jedha wallaahi baay'ee tokko baay'ee amman jedhu wallata ta'ee jira galatoomishi. Wayne yaa warra jaarsa namaa hattan obboloota koo eeggadhaa dhugaa rabbii irraa barattu jedhee yaada mucayyoon kun waan baay'ee tokko natti haasoftee garuu lafa of qabuu hin dandeenyetti gidduma of qabe rabbumaan gargaareetti. Kanaaf wantoota akkanaa kanarraa of eeggadhaa ijoolleen keenya amma barbaadaniyyuu hiriyaa keessa shamarranii yoo jaallattan anuma tana yoo ta'e na jaallattu yoo ta'e wajjin haasofna na wajjin haasoftu yoo ta'e abbaa manaa kun jettanii naa kennuun hin barbaachisu waan akkasii sirrii miti siniin jedha. Akkatti mucayyoo kana kun harka muree murte mucayyoon irraa fudhattee itti heerumteetti amma isheen tun biyya arabaatti haftee jirti jechaadha. Ishee sun amma galtee abbaa warraa godhattee fudhattee eenyu gaafa taree bakka kanu akkaatti ijoollee kun hatuun illee jammaramee jira abbaa manaa wal jalaa hatuunii yeroo tokkos mucayyoon tokko akkasitti hatte jalaa ishiifa nama nani beeku abbaa warraa dhabaa kaadhima namaa jana janitti tikete koo mucayyoo kana achi booda ishii waan margoota jana jantee warratti daftee galtee itti heerumtee wajjin mucaalleen godhanne ijoollee mucayyoo sun amma ammatti ishii sunillee lammatee heerumtee mucaa godhatte sirrii miti cubbuudha yuusiniin jedha. Laayik sheer godhaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa obboleettii teenya bareedduu immoo barumsa guddaa isinii laattee jirti siniin jedha. Laayik sheer gochuun dagatina maamila koo ta'uun dagatina warri mudannoo akkanaa qabdan koottaa keessan natti madda. Adillee qabu siniin jedha. Ayi lakkoofsa abbaa manaa kiyya abbaa barbaadettu hin kennu. Sirtii gaarii siniin jedha. Baay'ee sin jaalachaa.